Akka jirtan hordoftoota chaanal maatii Astaaytuu Bindidoo nageenya badhaadhaa ijaa irra viidiyoo bareedaa akka malee barbaachisu kan yuutuubaroota hunda fayyada jedhee yaadu tokko adda isin daaddeetiin jira. Viidiyoon keenya yuutuubaroota hundaaf baay'ee bareedaa fi barbaachisaadha. Kanumarra dhaabbachuudhaan viidiyoo bareedaa tokko qabadee isin daaddeetiin jira. Viidiyoon keenyaas yeroonii fi viidiyoolee adda addaa yuutuubii irraa buufattanii chaanaala keessaniif waan isin fayyadu barbaachuu deemtan sooftiweerii firii viidiyoo firii koopiraayitii viidiyoo irraa argattanii isa lammaffaadha. Kan isa jalqabaa isiniif hojjedheetiin ture isa kana inni lammaffaan ammoo har'a qabadee isinii dhiyaadheetiin jira. Walumaan haa daawwannu jechaa warri Astaaytuu sabskiraayib godhin sabskiraayib godhuudhaan maatii ta'uudhaan nu gargaara jechaa kallattumaan gara viidiyochaatti seennaa. Egaa erga akkanatti YouTube banallee booddee browseruma keenya irratti aappii mallattoo ta'uudhaan sooftiweericha sarchi godhannaa jechuudha. Inni lammaffaan sooftiweericha kana Vidivox jedhama. Vidivoy kan jedhamu firii viidiyoolee adda addaa baay'ee firii ta'an argachuudhaan yeroonii fi YouTube chaanaalii banattan irratti ol baasuudhaan ni dandeessanii vidivox.com jedhama. Isa kan asirra kilik gochuudhaan Vidivox iddoo kanarra kilik gochuudhaan viidiyoolee barbaadan keessa argachuu dandeessanii kan chaanaalii keessanii wal qabatu akkanatti argisiisu dhufeen boodatti firii HD stock 4K viidiyoo qaba. Viidiyoolee HD ta'anii fi 4K ammayyaa kaameraa ammayyaadhaan kan waraabaman jechuudha. Egaa sooftiweeriin kun baay'ee yuutuubaroota hunda kan barbaachisu yeroonii fi kanatti banattan viidiyoolee garaagaraa turre jira. Garuu select godhuudhaan viidiyoo hojii keessanii wal qabatu asirratti iddoo sarchiitti kan dhufuudhaan sarchi godhachuudhaan viidiyoo barbaadan irraa buufattanii YouTube chaanaalii keessan irratti ol baafachuu dandeessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kanarratti waa'ee teeknooloojii yoo barbaadde teeknomeetii sarchiitti godhaan viidiyoolee garaagaraa kan waa'ee teeknooloojii wal qabatan akkamitti isin ol baasa. Garuu wanni isin addaan baafatanii beekuu qabdan resolution asirratti iddoo irratti HD 480 fi HD 720 SD yoo buufachuu barbaadde 4K and ultra HD jira. Garuu mobaayila bilbiloota adda addaa irratti viidiyoo ediit godhuuf kanaaf 4K fi ultra HD isa joona filachuun ni ulfaata. Maaliif isin hin fayyadu hedduu isin hin fayyadu maaliif bilbila irratti waan ediit gootaniif isa kanneen 480 kanaaf 720 yookiin SD dhaan yoo buufattan isinii salphata. Ammas formaati iddoo kanarratti MP4 dhaan ta'uu qaba. Maaliif bilbilaa fi kompiitaroonni xixiqqaarratti yeroonii fi viidiyoo ediit gootan isiniin fudhatu. Egaa viidiyooleen amma teeknoo jennee erga sarchi gooneen booda ta'e wanni teeknoodhaan wal qabatu hundinuu akkanatti si dhufa. Firii buufachuu dandeenya. Garuu pro isaan jedhan kun doolaara si gaafatanii maal goota inni weebsaayitiin kun bu'aan inni hirkatu akkanatti wanni jalarra addaatee dhufu kun amma rakkoo konnekshinaatiin hin mul'anne malee piroomoshiniidhaarraa galii guddaa argatanii weebsaayitoonni kana piroomoshiniirraa galii guddaa argatan. Viidiyoo fakkeenyaaf isa kanuma bannee yoo ilaalle erga kanatti banteen boodatti viidiyoo bantee ilaaltee buufachuu dandeessa akkanatti. Viidiyoon kun amma firii koopiraayitii viidiyoodha. Erga kanattiin daawwatteen booda bakka daawunlood godhachuudhaan gara chaanaala keetiitti ol baafachuu ni dandeessa jechuudha. Daawunlood jettaanii erga daawunlood jetteen booda siif baachuu kompiitara yookiin bilbila irratti siif baa ni eeggatta. Erga siif bu'ee boodatti dhayixee chaanaala keetirra ol baafachuudhaan osoo inni fi koopiraayitii ta'ee wanneen sitti hin kennamin baay'ee waan namatti toluuf weebsaayitii bareedaadha. Isa kana fayyadamaa ammallee yeroo itti aanutti viidiyoo biraa irratti isa weebsaayitii tokko isaaf isiniif qabadhee niin dhiyaata. Dabalataan yeroo adda addaatti viidiyoolee barnoota babbareedoo qabadheetiin isinii dhiyaata.
akka viidiyoo kiyya yeroodhaan yerootti argattaniif as taayituu subscribe godhuudhaan maatii godhadhaa isin fayyadaa hinjaa kanumaa irraa viidiyoon keenya ni eeydagaa erga daawloo jettee jijjiimboota kanatti eeydaa rakkoo konnekshinaatiin as akkana jaa ni bu'aa rakkoon konnekshinaa waan jiruuf malee erga daawloo gooteen boodatti ol baafachuu dandeessa chaanaala faayidaarratti anillee akkasumatti isaan fayyadamaa hinjaa isin fayyada waan ta'eef kana irraa bal'inni keenya hinjaa irraa galatooma yeroo gaarii